Tole galatoomii atileetiksiin addunyaa riikardiiwwan bara 2026 ji'oota shanan jalqabaa keessatti galmaan torba kan ga'eessotaa fi akkasuma kan guddattoota tokko walumaa galatti riikardii 8 raggaasiseetiin jira. Kuni oduu hagaatii isaan keessatti immoo atileetiin Itiyoophiyaa Tigist Asaffaa maaraatoonii London kan injifatte keessatti kan argamtudha. Yoomiif qajeelchaan immoo atileetii jalqaba sa'aatii 2 gadi maaraatoonii fiige riikardii osoo hin qabatiin hafee ta'eetiin jira. Sababni isaa atileetiin isa caalu bira waan argamee fi kanaan alatti odeeffannoo baargamaatti yoo ceenu kilaboonni jijjiirraa taphattoota irratti amma baay'inaan hirmaachaatiin jiranii. Arsenaalis duraan rafaa ture amma hirribaa dammaqe fakkaata. Kaleessa taphataa tokko mallatteessisee ammas taphataa biraa Burnoo Gumaaresh waliin maqaan isaa kaateen jira. Odeeffannoo jijjiirraa kanaa fi kanneen biroo bal'inaan qabanneetiin boodarra dhaggeeffattoota keenya biraan kan kennu ta'a. Baay'ee turtii gaarii. Passa gol que baba Muhammad! Sporti! Kama Kenya jabane aegalu. Sporti! Lakira jenne hundana sosolu. Sporti! Lakira jenne hundana sosolu. Sporti! Okayu bikayuti sporti opanu. 83 banaadha Saaphaa Durbuusuudhaan yaada keessan nu biraan ga'uu hin dagatinaa. Odeeffannoo atileetiksii dursuudhaan yoo eegalu atileetiksiin addunyaa riikardii bara 2026 keessaa galmaa'an torba kan ga'eessota akkasuma tokko kan guddattoota raggaasiitiin jira. Dubartootaan Tigist Asaffaa maaraatoonii London sa'aatii 2 daqiiqaa 15 fi sekondii 41 fiiguudhaan kan injifattee riikardii dubartoota qofaan qabame fooyyessitee jirti. Lammii Keeniyaa Helen Obiriirraa riikardii kana kan fudhatte. Obiriin immoo fageenyuma sanaa sa'aatii 2 daqiiqaa 15 fi sekondii 53 lammaffaa. Jocelyn Jepkosgei immoo sa'aatii 2 daqiiqaa 15 fi sekondii 55 sadaffaa ta'uun yeroo jalqabaatiif immoo dubartoonni sadiin maaraatoonii tokko irratti sa'aatii 2 fi daqiiqaa 16 gadi fiiguun kunis seenaa biraa ta'eetiin jira. Maaraatoonii dhiiraan immoo Sebastian Saaween nama jalqabaa maaraatoonii sa'aatii 2 gadi fiigee riikardii fooyyessee ta'eetiin jira. Sa'aatii 1 daqiiqaa 59 fi sekondii 30 fiiguudhaan riikardii addunyaa kana dura sa'aatii 2 fi sekondii 35 atileetiin Keeniyaa Calvin Kiptum bara 2023 Chicaagootti galmeessee ture. Sekondii 65 caaluun kan fooyyesse. Saaween morkii seena qabeessa atileetii Itoophiyaa yoomiif qajeelchaa fi akkasuma kan Yuugaandaa Jaakob Kibilimoo waliin morkii cimaa erga taasisee boodarra injifachuun isaa ni yaadatama. Yoomiif qajeelchaas sa'aatii 1 daqiiqaa 59 fi sekondii 41 fiigeetiin lammaffaa kan bahe osoo atileetiin biraa isa caaluu baate kan isaa kunis riikardii kan ta'a. Kan Jaakob Kibilimoos riikardii ta'uu kan danda'u sa'aatii 2 fi sekondii 28 sadaffaan kan xumure ta'us atileetiin Keeniyaa Sebastian Saawee sa'aatii 1 fi daqiiqaa 59 fi sekondii 30 kan xumure riikardii ta'ee ragga'eetiin kan jiru. Riikardiin biroo immoo Mundoo Duplantis dorgommii bitootessa 12 gaggeeffame irratti riikardii ofii isaa kan utaalcha ole yookaan Paul Volt kan jedhamu fooyyesseetiin kan jiru. Atileetiin Chaayinaa Zii jedhamtu immoo Diamond League Yaayiman Chaayinaatti dorgomame irratti darbannaa eeboo dubartootaatiin sadarkaa lammaffaa kan xumurte ta'us shamarreen ganna 18 kun meetira 71.74 eeboo kan furguggeessiteedha. Kanaaf riikardii ta'uun galmaa'ee fi jira. Riikardii umrii 20 gadi kan san dura meetira 65.89 bara 2025 keessa darbames fooyyessiteetiin jirti. Odeeffannoo baargamaa argannetti gaafan ce'u jijjiirraa taphattootaati bal'inaan kan harka kootti argamu. Arsenaal taphataa sarara fuulduraa
Kiristoos Tiizoolis kilab Biruuj irraa paawundii miiliyoona 34 mallatteesseetiin jira. Taphataa lammii Giriik ganna 24 irratti argamu shaampiyoonii Ingilaandiif waliigaltee yeroo dheeraa kan mallatteesse Tiizoolis kilab Biruujiif taphoota 108 taphachuudhaan gooliiwwan 43 kan galche. Taphataan kun goolii galchuu caalaa mijeessee kennuutti dandeettii kan qabu goolii 45 mijeessee kenneetiin jira. Miila isaa bitaatiin taphataa danda'uudha. Inni nama miila lamaaniin kubbaa xumuruu danda'uudha. Dandeettii teeknikaa ajaa'ibaa qaba. Sarara fuulduraa qaxxaamuree seenuu irrattis mijataadha jechuudhaanis daayirektarri ispoortii Arsenaal Andrii Bartaa taphataa kana jajanii jiranii. Taphatichi bara dorgommii 3 darbe keessatti goolii galchuu fi kubbaawwan mijeessee kennuudhaan lakkoofsi qabu olaanaadha. Bartaan inni taphataa sadarkaa teeknikaa garee keenya ol kaasuu danda'uudha. Garee keenyaaf humnas ni dabala jechuudhaan taphataa kana faarsanii jiranii. Taphatichis ani taphataa injifannoo dheeboteedha. Goolii galchuu fi kubbaa mijeessee kennuun hojii kooti akka nama taphataa sarara fuulduraa tokkoottis ilaalchi koos kanuma jechuudhaan dubbateeti jira. Yeroo hunda goolii galchuu yookaan carraa goolii dhumaa hiriyoota garee kootiif kennuu dheebuu qabeedheera. Garee kanaafis cimee hojjedha jechuudhaan Arsenaal keessatti hojiin jabaan akka isa eeggatu akeekeetiin kan jiru. Arsenaal dursaa taphattoota Newcastle United Bruno Guimaraes paawundii miiliyoona 70 mallatteessisuuf akka barbaadu yookaan immoo mallatteessisuuf hojjechaatiin kan jiru. Taphataa sarara jidduu Biraazil Guimaraes garee Arsenaaliif dursa taphataa kennuudha. Taphatichi shaampiyoonii Ingilaanditti makamuuf fedhii guddaa kan qabu. Taphataan ganna 28 kun gara Arsenaal imaluuf fedhii akka qabus Newcastle's ni beeka. Mariin sochii Guimaraes fudhachuu irratti taasifamaa ture. Guyyoota itti aanan keessatti immoo ariifatee xumurama jedhameetiin kan amanamu waliigaltee dhuunfaa taphatichaa fi Arsenaal waliin qaban jijjiirraa kanarratti danqaataa jedhameetiin waan yaadamuu miti. Arsenaal paawundii miiliyoona 70 dhiyeessee gatii Newcastle jedhuun ilaaluu qofaadha kan isaa fi jechuudhaan kan gabaafame. Maddeen Newcastletti dhiyootaan akka jedhanitti kilabichi ganna kana Guimaraes gurguruuf yaada hin qabu ture. Akkasuma immoo gaaffiin kallattiin Arsenaal irraa dhiyaates hanga ammaatti hin jiru jechuun ibseetiin jira. Arsenaal shaampiyoonummaa isaa bara darbee sana eegsifachuuf garee isaa daran ijaaruuf waan yaaluuf ganna kana taphattoota murteessoo ta'an keessaa tokko Guimaraes kan filate. Morgan Rogers barbaadaa kan ture. Inni garuu gatii riikardii Great British paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 17 Chelseaatti jala kan makame. Arsenaal taphataa kanaaf immoo paawundii miiliyoona 80 caalaa dabaluu diduu isaatiin Chelsean harkaa kan fudhatee taphataa sarara fuulduraa Atletico Madrid Julian Alvarez abjuu Arsenaal kan ture. Garuu ammoo fedhiin taphatichaa inni guddaan Barcelona seenuudha. Kanaan alatti ammoo kaffaltiin riikardii Britain paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 25 yeroo Alexander Newcastle United irraa gara Liverpoolitti makame fooyya'e sana caaluu danda'a jedheetiin sodaateetiin kan jiru. Arsenaal taphataa sarara qarqara PSG Bradley Barcola fudhachuudhaaf gaaffii isaa yookaan immoo qorannoo isaa itti fufeetiin jira. Odeeffannoo jijjiirraa biraatiin Leeds United goolii eegaa Manchester United James Trafford mallatteessifachuuf marii eegaleera. Taphataa lammii Ingilaandi kun erga deebiitiin Manchester City mallatteessee waggaa tokko booda ganna kana itaat gadhiisee dhameetiin kan eegamu. Leeds ganna kana Kalli Darlow fi akkasuma Ilaan Meslar Illandroot kan gadhiisanii sanbooda goolii eegaa haaraa barbaadaatiin kan jiru. Ganna kana qaama garee Ingilaandi waancaa addunyaa irratti hirmaateedha. Trafford ta'us tapha tokkollee hin taphannee. Manchester Cityidhaaf ammoo bara darbe taphoota 17 qofa kan taphate. Premier Leagueidhaan immoo taphoota 4 qofa taphachuun isaanii yaadatamaa ta'us waancaa FA fi Carabao shaampiyoonii ta'uun isaanii yaadatamaa. Tapha isaa City keessatti kan eegale. Taphataan kun bara 2023 gara Burnley imalee Burnleyf taphoota 73 erga taphatee booda paawundii miiliyoona 27 deebiitiin Cityf kan mallatteesse. Sana booda immoo baatii adoolessaa keessa goolii eegaan shaampiyoonii Awurooppaa PSG
PSG waliin ta'ee Gianluigi Donnarumma PSG irraa City'dhaaf kan mallatteesse yeroo sanarraa eegalee Trafford carraa taphaa argachuu hin dandeenye amma Newcastle United ni mallatteessaaf kan eegamu Leeds United ni mallatteessaaf kan eegamu kanaan alatti Newcastle United taphataa sarara jidduu Monaco Alaaji Bamba fudhachuuf walii galeetiin jira hanga paawundii miliyoona 34tti inni kaffala jedhameetiin kan eegamu taphataa dargaggeessaa ganna 20 lammii Firansii taphataa kana fudhachuudhaaf kan walii galee qorannoo fayyaa xumuruun walii galtee yeroo dheeraa ni mallatteessaaf kan eegamu Newcastle darbe keessa taphataa murteessaa Sandro Tonali Tottenhamitti kan gurguree sanbooda immoo taphataa sarara jidduu dargaggeessa ganna 18 isaan Ajax irraa mallatteessisuun ni yaadatama amma dargaggeessa lammaffaa mallatteessifachuuf kan walii galee taphataa biraa Johan Manzambi yaaleetiin ture ta'us Aston Villatti jala kan makame taphattoota sarara jidduu liigii Firaansi keessatti ga'umsa fooyyee qaban keessaa Bambaan isa tokkodha amma Newcastle United taphataa kana kan ofii godhachuudhaaf itti dhiyaateetiin jira Bambaa mallatteessifachuun Newcastle jijjiirraa isaa duraan taphattoota muuxannoo qaban mallatteessifachuun waancaa morkachuuf yaalaatiin kan ture amma immoo dargaggeeyyii irratti fuula isaa deebifatee tarsiimoo isaas kan jijjiireedha kan inni fakkaatu Bambaan dorgommiiwwan hunda irratti taphoota 12 qofa jalqabarraa seeneetiin Monaco fi kan taphatee ta'us taphoota jijjiiramee seeneen ga'umsi inni mul'isu olaanaa ta'uu isaa kan Newcastle United taphataa kana akka filatu isa taasiseetiin jira Chelsea taphataa sarara jidduu ganna 18 Harisaan Beetoni Wigan Athletic irraa mallatteessifateetiin jira Beetoniin walii galtee waggaa 4 Chelsea waliin isa tursiisu kilaba liigii tokkoffaa Ingilandi keessa taphatu Wigan Athletic irraa kan Chelsea mallatteessee Beetoniin walii galteen isaa Wigan waliin qabu waxabajjii xumuramee bara dorgommii tokko garee akaadamii Chelsea keessatti dabarsaa achirra ka'uudhaan karaa qarqaraatiin Jaavi Alonso ni gargaaraa fi kan eegamu taphataan sarara fuulduraa kun bara 2025-26 Wiganiif taphoota 27 taphachuun goolee 4 galcheetiin jira Beetoniin bara 2019 irraa eegalee yeroo umriin isaa 13 irraa eegaluudhaan Wiganii fi taphachaatiin kan ture amma garuu Chelseatti makameetiin kan jiru Elliot Anderson Manchester City waliin kana dura walii galuun isaa ni yaadatama yeroo riikardii taphattoota Great Britain fooyyessuudhaan mallatteessuuf kan walii gale taphataan kun amma walii galtee isaa waggaa 5 ifatti mallatteesseetiin kan ture taphataa sarara jidduu ganna 23 kun Nottingham Forest irraa walii galteen bara 2031tti isa itaadisa tursiisu kan mallatteessee jalqaba yeroo waancaa addunyaa irratti Ingilaandiif taphachaa jirutti walii galanii walii galteen kun Anderson seenaa Britain keessatti taphataa qaalii isa godhaa kan ture paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 16 mallatteessuuf kan walii galee ta'us ergasii jijjiirraa Morgan Rogers paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 17 Aston Villa irraa Chelseatti kan makame riikardii isaa kanas caaleetiin jira Anderson carraan kilaboota gurguddoo addunyaa keessaa tokkotti makamuuf yeroon isa dhiyaateetiin jirachuudhaan kan inni dubbate akkaan yaadutti City'n kilaboota beekamoo yookaan immoo kilaboota jaboo keessaa isa tokkodha yeroo inni nagaafate anis yeroo man murteesse jechuudhaan dubbateera sadarkaa olaanaatti of qoruun barbaada City keessatti ta'uun immoo carraadha jechuudhaan dubbateetiin jira amma waancaa addunyaa irraa Ingilaand erga deebite taphataan kun boqonnaa irratti kan argamu boqonnaa isaa akkuma xumureen Manchester City ga'eetiin ga'umsa koo kilabicha keessatti of ijaaruu barbaadachuudhaan dubbateetiin jira Aston Villaan immoo taphataa sarara fuulduraa Chelsea Alejandro Garnacho hanga xumura bara dorgommii 2026-27tti ergisaan mallatteessisuu isaa beeksiseetiin kan jiru jijjiirraan taphataa ganna 22 kun ulaagaaleen murtaa'an yoo guutaman ganna dhufuu dhaabbiidhaan Aston Villaan ni mallatteessifata jechuudhaan The Blues kan inni
beeksisee lammiin Arjentiinaa daranuu Villa Park keessatti kan waliigaltee isaa kan bara egeree irrattis kilabicha waliin haasanii waggaa 4 waliigaltee mallatteessuufis waliigalaniiti jiranii. Haalli ulaagaa dirqama bitachuu kilaboota kamiinuu hin ibsamne garuu baay'ina taphoota Garnaachoon bara dhufuu taphatu yoo kan guutamu ta'e ni mallatteessa jedhameetiin kan eegamu. Chelsea haalli kun salphamatti ni guutamachuudhaan kan yaade kanaaf gatii yeroo sanaas paawundi miliyoona 43 akka kafalus murteesseetiin jira. Garnaachoon Stamford Bridge irraa akka ba'uuf kan isa dirqamsiise Morgan Rogers paawundi miliyoona 100 fi miliyoona 17 Aston Villa irraa gatii riikardii kanaan mallatteessuu isaa hordofeeti iddoo taphaa hin argaddu jedheetiin waan yaadee fi leenjisaan Aston Villa Unai Emereen dhufaatii Garnaachootti gammaduu himaniiti kan jiranii. Inni dandeettii guddaa qaba, dargaggeessa piroojeektii keenya gargaaruuf fedhii akka qabu nutti agarsiiseera jechuudhaan kan dubbatanii. Kanaaf taphataan kun Joan Manzambi, Joe Gomez fi Modou Keba seesitti aanuudhaan taphataa afuraffaa ganna kan Aston Villaaf mallatteessee ta'eetiin jira. Luka Modric lammiin Kirooshiyaa waliigaltee isaa AC Milan waliin qabu waggaa tokkoon dheeressuu isaa kilabni Serie A Italy AC Milan beeksiseetiin jira. Taphataan sarara jidduu kun ji'a 2 yeroo hin guunne keessatti waggaa 41ffaa isaa kan guutuu ta'us hanga waxabajjii 30,2027 AC Milaniif akka taphatu murteesseetiin jira. Modric bara 2025 AC Milanitti kan makame bara darbee taphoota 37 irratti goolii 2 AC Milaniif galcheetiin jira. Taphattoota kubbaa miilaa addunyaa keessatti cimoo fi beekamoo ta'an keessaa tokko kan ta'e lammiin Kirooshiyaa kun fooytuu kilabichaa uffatee imala isaatti fufa jechuudhaan kilabichi kan beeksise. Modric waancaa addunyaa 2018 biyya isaa Kirooshiyaa waliin xumuraaf ga'eetiin Firaansiin mo'amuudhaan waancaa dhabuun ni yaadatama. Bara sana taphataa cimaa FIFA akkasuma badhaasa Baalaan Dooris argachuun isaa ni yaadatama. 2012 hanga 25 jidduutti ammoo Real Madrid waliin taphataa yeroo gaarii dabarsee Champions League Awurooppaa yeroo 6 injifachuudhaan milkii olaanaan kan goolabee waancaa addunyaa ganna kana irrattis Kirooshiyaa waliin hanga marsaa biyyoota 32tti imaluudhaan Portugaaliin mo'amuudhaan dorgommicha keessaa kan bane. Serie A irraa sadarkaa 5ffaan kan xumure AC Milan leenjisaa isaa Massimiliano Allegri jijjiireetiin jira. Leenjisaa duraanii Manchester United Ruben Amorim bakka isaa kan buuse akkasuma taphataa sarara fuulduraa lammii Portugal Goncalo Ramos Paris Saint-Germain irraa kan mallatteessee taphataa sarara ittisaa Spain Mario Gila Lazio irraa mallatteessisuun of ijaaraatiin kan jiru. Amma kilabni kun Luka Modric taphataa muuxannoo qabu sarara jidduu irratti dandeettii qabu kanas waliigaltee isaa waggaa tokkoon dheeresseetiin kan jiru. Barcelonaan taphataa sarara fuulduraa Karim Adami Borussia Dortmund irraa mallatteessifateetiin jira. Barcelonaan euro miliyoona 29 taphataa kanaaf kan inni baasee. Adamiin bara dorgommii 5 dhufan kaampinuu keessa kan turu ni taanga bara 2031tti taphataan ganna 24 kun taphataa kennaa addaa qabu. Antooni Gordaanitti aanuudhaan taphataa lammaffaa ganna kana Barcelonaan mallatteessiseedha. Saffisaan taphachuu taphataa danda'uudha. Adamiin sarara fuulduraa akkasuma karaa cinaa yookaan qarqaraatiinis taphachuudhaaf dandeettii ni qaba. Erga Robert Lewandowskiin kilabichaa gadhiisee immoo filannoowwan sarara fuulduraa Barcelonaa ni jabeessa jedhameetiin taphataa eeggamuudha. Shaampiyooniin Spain taphataa sarara fuulduraa Atletico Madrid Julian Alvarez ganna kana irratti xiyyeeffateetiin hordofaa turuun isaa ni yaadatama. Taphataa sarara fuulduraa kun kan Karim Adamiin jechuudha 2022 Red Bull Salzburg irraa Dortmunditti kan makame. Waggoota arfan darban taphoota 146 Dortmundiif taphatee gooliiwwan 36 kilaba kanaaf galcheetiin jira. Amma taphataa Barcelonaa ta'eetiin kan jiru. Dhaggeeffattoonni keenyas hedduun nuuf barreessaatii kan jirtanii. Dhaggeeffataan keenya maqaan koo Junaydin Abdoo godina Jimmaa Qarsaa irraa nuun jedheetiin jira.
William Saliban miidhamaan isaa baay'ee natti dhagame jechuudhaan kan barreesse. Magarsaa Moosisaa jedhamaa godina Iluu Abbaa Boor irraa nuuf kan barreesse waa'ee kilaba koo Manchester City maaltu jira jedhee. Manchester Cityin Elliot Henderson kan walii galaniitiin turan amma ifatti mallatteesseetiin jira. Fayyisaa Fufaa Wallaggaa Lixaa Sayyuu Noolee magaalaa aadaa Dabbasoorraa kan nuuf barreesse. Chelsiin ta'uu caalaa wanti ifaa miti gaaffiin isaa Chelsea ta'uu caalaa wanti si gammachiisu maaltu jira jechuudhaan kan nuuf barreesse. Odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf jedhee xumureetiin jira. Yeroo koo waan goolabamee fi qophiileen OBN biroo wal duraa duubaan itti fufuu isaan hordofa. Dawa utesa Dukele. Dos passa gol que Baba Muhammad. Ya kama Kenya jabane